yaa Rabbi bara nuti beenu duraani bilbila kiisiyaa nama hatuu birrii nama hatuu jedhan. Amma bara kana ammoo jaarsa namaa hatuutti ka'an. Jaarsa abbaa ijoolleetti hatuutti ka'an. Bara maal keessarra yaa Rabbi. Durbaan rakkanne warri qomaataa jedhan. Maaliif seetan? Yoo gaarii ta'e sitteen rakkatan. Yoo qomaataa ta'anis sitteen rakkatan. Abeet rakkanni sammuna kana maaliifi? Waa'ee keessattuu faayyoo jaalalaa fi waa'eeanii tuubii jechuudha. Jarri irratti jaalatamee warri dhiiraa waddadee irratti jaalatamee baqa jarri dhiira irraa fudhatuuf kaate shamara biyya arabaa. Jirra jirtu maatii keenya nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u akkam jirtan fayyuma keessanii nuti jirra galata waaqaarra mataa cinaanan baasee dhufe. Akkuma baraate jechuudha akkamii jirtan jajjabaattanii nuti jirra iyyuu galata isaa. Yoo inni isni akkamitti isna dubbiin kan itti isanii miti waa'ee fayyoo fi yaanii kana akkamitti ilaalletti isnuu dandeenya akkamitti isna keenyas boru sanuma keenyas boru nurraa fudhatamuun isaan oolu keenyas boru nurra ga'uun hin oolu kan ixaan isaan irra geesse kun nurras ga'uun hin oolu ammaan iyyannu malee hin ta'u iyyatan malee ollaan iyya namaa mirmatu jedha warra keenya uumamaaku. Kanaaf faayooni jaarsa ishii gurraacha sanuu irraa fudhachuuf ka'an. Haani jaarsa ishii irraa fudhachuuf waleen kennu jettee halkanii guyyaatti maraatti maal hojja? Maali mallisaa jedhe yaa caalu nabsee isaa maal? Mee maal hojja? Mataa gattaa himee atuyyuu na rakkisanii injaraatu na rakkise jechuudha. Na faayoon kin okko waa boochi kam sossomnee kam dhiisne? Maali dubartoonni biyya arabaa walee maali kooyi maali dhiirumti abameeti moo dhiirri koo guute kottamee biyyatti amma onlaayinii irratti ilaaltan kan dassin jedheeti abbaan manaa isa booda nutti illee darbitan kanaaf ammuma jechuu qabna warri biyya keessa jirta salamaa selfii akka baatan hiriira nagaa akka baatan hiriira nagaa ba'anii akka warroota jaarsa namaati irratti deemanaa dubbiin koo ofii jaarsa malee kan waaqabu malee jetti waxaatiin kun ol seenan manni duwwaa kiisiin duwwaa maal godhan boorsaan duwwaa maal godhan boorsaa sun yookiin manatti hin argamu kanaaf immoo kan waaqabu kana itti seenan dura qopheessee jira waan ta'eef kana wayyaadha amma filannoo kana ta'e bar filannumatu kana ta'e dubartiin irra rakkatte maal irra rakkatanii innaa kanaaf garuu irraa bu'aa abbaa manaa nama kan namaati bakka inni koo keessanii bakka irraa bu'aayii indee hin dhageessan moo bu'aa bakka faayoo simboo'ichisina haadha daa'imaati anaaninis amma daa'ima gochuuf jirtii abbudaa kanaaf irraa bu'aayii jiruun Itoophiyaatiyyuu kan mataa nama zoorsu gisee kana siniisa sinis immoo ganaa kophaa mataa nama zoorsitanii biyya ormaa teessanii doolaara lakkaa yookiin doolaara kanatti argamee guyyaa tokko habaanii fataa jedhaniini yookiin doolaara lakkaasini jaarsa namaa asitti mataa nama zoorsinaa yookiin doolaara san jaartii isaaniitiif ergaa bakka ittiin fataa jira akka sammuun isaanii okkubeka balaa keessanii jedheetuna akkammee garamitti deemaa irraa dubbiin garam dubbiin bara kanaa namaan galta. Ani hojii lakkoofsa jaha kaasuu naaf kennimee lakkoofsa kaasuu naaf kenna namni baay'ee jedhee na gaafate lakkoofsa kaasuu naaf kenna kanaaf jedhamu hin jiru qalliin achumatti tigeellee amma ginoo tigeen daa'ima qabdii tigeenii daa'ima deessee qabdii manatti jiranii bultii tigeetillee diigaa jiran tigee beektanii tiijii Dubaay irraa galte ishiin daa'ima qabdii dura altee jirti Dubaay keessatti ilmoo altee uftee dhuguma kan yoo altu kan bira jiru kan ijaan arge hin jira jaarsa ishii shabalaa san immoo argitanii sarkaa qamma'uuf isaa qobbooftanii beeloftaniif dhiisatti geenii daa'ima wayittis hin qabdu hin deenye durbaa dingilannaan heerumaa jirti waan ta'eef hin qabdu. Sorry
dhiisarraa bu'aa. Jaarsi namaa kanatti mi'aayee isinitti jaarsi namaa dhugaa kaasunillee Dubaayin deema jedha. Dubaay deeme asinatti hin deemu gaa. Dubaay garuu fooqii ijaaruudha maal godhas cimatti hojjetu na jetta buleetiin keenya tokko galatooma buleetii kos hin jaaladha baay'ee. Dhuguma Dubaayitti fooqii ijaaruu malee mana qorqoorroo ijaaruun hin jirtu waan ta'eef kaasuun mana qorqoorroo san hin beeku. Shinti beetu ijaaree hin beeku waan ta'eef asumatti haxaarratu naan jettanii. Ani koo mana qorqoorroo yookiin fooqii haa ijaaruu miti. Kaasuun osoo ra'ee yookiin immoo hoolaa haattisuudha jechuudha yaadni kiyya. Sanishi sanii ture isiniin jira. Kanaafiyyuu amma soofee kaasuun hin galuure dhiisa abbooba dhiira takka maal jedhani haadha takka jala sagalii jedhan tokko deemu tokkotu dhufa. Hin naqamne asin warra dubartootaa tokko deemu tokkotu dhufa waan ta'eef garuu abbaa ijoollee fi abbaa daa'imaa fi immoo tokko miti jedhan tokko miti maal godhu yoo filate gaa lannoo isaa yoo ta'e maal godhare manatti hiinu luka himu akka hi'an. Kanaafiyyuu kannan deema jedhe haa deemu kannan ta'a jedhe immoo haa taa'u hin cannaqaminaa fi akkasuma immoo iyyuu warri namarratti jaalachuu deemtanii piliis of eeggannoo godhaa piliis warri namarratti jaalata kan akka walee kan abbaa manaa namaa janajjantan jaartiin isaa yoo kanarraa garagartee raftee heeloo jirtaa raftee minaamina warra jettanii naa isinii nawwaaxa'u jaarsi jaartee aan addan baasinaa itti garagaree haarafu amma ko dhiirri maal seetan janjanaa takka barate taanan bakka suusiitti ta'an mallee yoomnaa bilbilti yoomnaa barreessiti akkas bakka akka dubartiitii miti. Innaa kanaaf immoo suusii qabame taanan manatti galuun hin jiru baduudha achumaan illim jedhanii kanaaf immoo dhiisayii qeerroonuu lafa guutee jira qeerroonuu kan ho'ibate baay'eetu jira abbaa manaa ijoollee namaa abbaa ijoollee isaa guddifatu irraa bu'aa. Maaliif dubartiin koo baraattee bara kana maaliif amma eenyu Adaamatti kan hojjetame Muktaari takka urumaatti fi uftee daafamtee caaltuu irraa kuwatte miskiina caaltuun dhugaa dubbachuu baay'ee tokko garaa na nyaatti dhugaa baay'ee tokko garaa na nyaatti ijoollee Oromoo yuutuubii hojjetan keessa miskiina jechuudha. Takka ufteetuma qammaate harkaa fuwatteetuma illee jette. Bakka galfatte manatti bara maal keessarra nama nu oolchi jechuudha kan bara maal keessarra tokko ilmoorraa alfatee haadha manaatii jedhee kuyyoodoo jira tokko feetuma harkumaa talaa feetuma galataani anuu kaasuu sodaa gadi malattanii akkuma godha ayyaa rabbii. Ammas oosheen akkam jaartel kaafatanii ara nama iba kan bara kana akkam hooyyee maali mallisaa duraani dubartiitu dhiira fu'ata dubartiitu dhiira jaalata dubartiitu dhiiratu dubartii jaalata dhiiratu dubartii gaafata dhiiratu dubartii butee galaan kaammaa'u dubartiitu dhiira butee galaan dhaqaaraanii argitanii faallaa olii ta'e. Amma koo dubartii yoo ta'u wayititu magaaluma as nutti yoo jira magaalaa suni nama sadi ta'anii mucaa dhiira tokko butanii galanii akkamitti warri ijoollee sanii dhiira qabanii achumaan butatanii galanii achi abbaan illee haati ijoolleetti illee baay'ee tokko jaalatan. Safuu jechaa turan garuu safuun isa caalu ufeera. Faayuu nama kennu eega boochee bakka daa'ima kiyyaan guddisuu biyya arabaas ta'ee yuutuubii illee hojjetan jedhee inni kama jaararraan koo qabame maraate bakka faayuun daa'ima kan isaaf hin deenye daa'imti diimtuudha abbaan silaa gurraacha jiraan gurraacha faayuun eenyuuf deesse maas hin galche abbaa barbaadde haa deessisu indee maal inni gurraacha ta'e daa'imti ishiitti hin baasu yommuu innaa kanaaf bilees. Taa bakka keessattuu warri biyya arabaa jirtan hundaa miti warri jaarsa namaa fu'attan akka Ayyuu Saayidoo
Meequma Oromoo keenya immoo maali bara kana ol jalatti ilaaleeti ifuma nama hataa bara. Duraan moobaayilii kiisii nama hatu amma immoo jaarsa nama jalaa hatuu qaban. Bara nuti beennu birrii kiisii nama hatu. Bara kana immoo moobaayilii nama hatu jaarsa namaa hatu. Innaa kanaaf sagalee isinitti baay'isuu baay'ee.